Tole, kamooltan Oromoo, kamooltan ka'oolee, kamoolee, kabulee, bultan fayyaa nagaya, baga nagaya taatanii, nagayni rabbii, nagayni Oromummaa isin wajjaa jiraatu. Hoggaa sooshaal miidiyaa kanarratti deddeebi'u. Dhugaa akka nama biyya hambaa jirutti haadha ilmaanii nama fuultaayimii dalagu, nama hojii adda addaa hojjetu jechuudha. Garuu wanni tokkichiniin godhuu danda'u laata uummata Oromoodha kan duguuggaan shanyii dhooysaa irra gaggeeffamu jirtu kana nama tokkollee taatu yoon gurra naqe je'eeti. Fooniin hadoonne foon karkarroo qofaa jiran warri keenya. Arra Oromiyaa keessatti Oromiyaa guutuu keessatti ajjechaa julmaa gaggeeffamaa jira. Ajjechaa dhooysaa gaggeeffamaa jira. Ajjechaa maatii tokko guutuu bakka takkarra shananii deemaa jira. Oromoon irraa dubbatu hin jiru. Namni dhagahu hin jiru. Halumaa fi dheengadda jidduu abbaa fi ilmaan eessuma ta'uuf ilmaan adeeratu bakka takkarra shanamaa jira. Karaa bahaatiin waan shiftoonni warra ogaadeen godhaa jiran arkaa jirra jechuudha. Ta'ee jedhamee hamilee Oromoo cabsuuf, qalbii Oromoo cabsuuf, Oromoo akka if jibbu godhuuf, Oromoo akka inni mormasaa qabatu cabsu godhuudhaaf kun cufti tahaa jira jechuudha. Maatii tokko keessaa dhaloota dargaggoota silaa boru fuudhee ilmaan horu shanja maatii guutuu bakka takka fixu jechuun duguugaa shanyiitirraa garaagarummaa hin qabdu. Hortee mana tokko guutuu fixuun duguugaa shanyiitirraa garaagarummaa hin qabdu. Garuu warri mindeeffamtanii ganamaa galgala yakka mootummaa kana dhooysitanii mootummaa kana faarsitan mootummaan kun ni dabra. Hidda mootummaa kana faarsitan badii isaan godhu jiran duguugaa shanyii keessaan Oromoo irra gaggeessu jiran kana irraa dhaabaayii silaayettaniini rabbi birattillee nama birattillee kabajaa qabdu jechuudha. Garuu garaa keessan guuttannaan qarshii 100 200 kiishatti isinii galchinaan sabni Oromoo duguugame dhimman qabdanii jechuudha. Sanuu mootummaan kun jabaa namni jijjiiru hin jiru impossible jettan. Everything is possible. Everything is possible. Yeroo dhafuudha malee everything is possible. Impossible wanni jedhan hin jiru addunyaa tanarra. Okay. Wayyaane ama meeqa akkasii uummata Oromoo anni gooteehu Oromoon firraa kaafte. Okay. Akka waan it is just dargaggeessi keessaafuu joolleen umrii teessanii duguuggaan shanyii gaggeeffamaa jiru. Hoggaa gabbaatanii afaan haqattanii kas jettan xiqqoo isin dhagahamu. Isin warra biyya gurguratu warra haadha abbaa keessan gurguratu jechuudha. Okay. Ani biyya waa takka kattina sodaachiftanii qabdan. Okay, lukkuu takka lukkuu indaaqoo takka hin qabu kanarraa fuutanii yoo kanan goone jettan. Wanni isin godhu jirtan nama isin dura dhaabbatu biyya alaa kana qabeenya kee firiis goona yookaan dafii gabbee dhiifaman gaafadhu jettaniin. Thanks to God. An Oromiyaa guutuutu tiyya. Guutummaa Oromiyaatiif hin dubbadha, guutummaa ilmaan Oromootiif hin dubbadha. Nama fuula hanga waslaa biddeenaatiin gurguramuu miti. Garuu ajjechaan ilmaan Oromoo akkanatti irra deemaa jirtu guyyaan isiin nu marartu ni dhufaa jechuudha. 2018 warruma jala deemtanii kophee fi shaanxaa fuutanii fi jala yaa turtan irra deebitanii arrabsitanii qaanfattanii xiqqollee siyaasaan hafuura qilleensoo hojii deemti. Mootummaan haga dhumaa mootummaa rabbii qofa. Mootummaan namaa ni jiga kabiraatiin dhufa. Waan jettan silaa baalaansii godhattanii gaariidha. Okay. You know, this what it is. Biyya social media dhaan gaggeeffamtu YouTuberootaan gaggeeffamtu biyya saniin arge. Dargaggeessi biyyaaf dhaabbata uummata isaatiif dubbata. Dargaggeessa ganamaa galgala gabbahee individual nama tokko faarsaa hammam takka akka dargaggoo rakisha taatan hagam takka akka generation rakisha taatan isin garsiisa jechuudha.
duuti haadha Oromoo tokko isinitti hin dhageemne. Abbaan Oromoo tokko amma manguddoo dheengadda maatiidhaa wajjira shanan. Abbaa Ayyaantuu Baalchaa akkasii yoo isin hin gubne maaltuutu isin guba maaltuutu isin hadocha. Isa dirree dhawaa keessatti isin ajjeesa hadooddiin qabdan Ogaadeen daangaa Oromoo seentee haga kunoo qumbii dhuftee isin ajjeefte hadooddiin qabdan. Shiftoonni milishiyaan kun ganamaa galgala gabbuusee dargaggoota kana rashana hadooddiin qabdan. Namallee iftuffachiiftanii sabni isin wajjii keessa jiraatulleen hagam takka akka isin gabbu'oo ta'an isin arkanii jechuudha. Tanaaf kadeemu biyya san keessatti isin arrabsa. Okay. Kanaaf dirree dhawaa walakkaa taa'ee Aadam Allaale Oromoo akka fedha gabbuusee ol baasee arrabsaa jechuudha. Maaliif nama isaatiif vaaliyuu qabu, nama isaatiif kabajaa qabu, namni biraatillee kabajaa qabaaf jechuudha. Gaafa ijoolleen Aadam Allaale intala Oromoo dirree dhawaa keessa intala ulfa qabdu galakkuu isin biratti ajjeefte kofaltanii ichi garagaltan. Akka isin gatiin qabne isin arke jechuudha. Fooniin hadoonne akka ta'e isin arke jechuudha. Magaalaa san keessatti hargeysaa makiinaa meeqaan Jabuutii torban tokko tireenu guutuu naannawaa Ogaadeeni naannawaa Magdishooti dhufanii dirree dhawaa akkasii guutanii baandiraa kililii shaniitiif ta Soomaaliyaatiif ta Jabuutii qabatanii dirreen dhawaa biyya abbaa keenyaati isiniin jedhan. Yaa badagadhoota Oromoo arrabsuudhaaf uumame. Jecha tokko maan je'ina. Jecha tokko. Amma isin dargaggeessa Oromooti. Hegeree Oromootiif hin jettan maqaadhaaf. Gaafa isaan fidanii heera isaanii heera fasaadaa haga hadamaan lafa teenya jedhanii heera san fidanii dhagaa bu'uuraachi keessaniif jechuudha. Vaaluu biyyaan beektan, hiika biyyaan beektan, dargaggeessa jechuun silaa dargaggeessa jechuun gaachana biyya tokko jechuudha. Dargaggeessa jechuun danqaraa biyya fi jechuudha. Dargaggeessa jechuun nama haadha Oromoorraa diina ittisuudha. Abbaa Oromoorraa diina ittisuudha. Garuu har'a isiniitu haadha Oromootiif abbaa Oromoo diina ta'e jechuudha. Kanaaf alagaan keessa keenya seentee nu bartee jechuudha nuti taane. Arra dirree dhawaa keessatti Oromoon tokko gabbee handura isa magaalaa dirree dhawaa keessaa hin haasaa wajee handura Oromiyaa magaalaa baha Oromiyaa keessaa hin haasaa wajee yoo ta'e lafa Oromoo wajee akka awuziin jiru beeytanii garuu weerartoonni isa akka Aadam Allaallee dirree dhawaa walakkaa ta'eeti handura magaalaa isa dirree dhawaatirraa hin haasaa wajee jechuudha. Maaliif kunte ni beeyta waan gootanii jechuudha. Warra hafan ifirra gurguraa yaa'u. Lafti fi dhaalmee. Lafti dhaalmee ilmaaniiti. Dhaalmeetti dabra lafti. Namni lafa hin qabne lafa namaa miti jechuudha. Nuti isa gaara gurraacha keessa beeyna. Karaan ani itti dhaladhe ona daangaarraa gammoojjii daangaarraa gaara keessa beeyna nuti. Bineensa hojii jiraatanii malee nama hojii jiraatanii tun beeynu nuti. Arra isaaniitu dirree dhawaa walakkaa taa'ee Oromoon mana tokkollee hin qabdu dirree dhawaa keessaa jaa jechuudha. Ammallee haalli dirree dhawaa keessatti ibiddi qabachuu deemu qabsiisuu deeman Oromoo ijji halaala waan agarre tamutaaniif keessaa fuudhanii itti Oromoon. Ijji gaara duubatti nagarre. Ijaa gaara duuba harka odoon ta'in waan deemu jiru hin beeytu taanaan guyyaa adii kabahari guuramee dhumusii jechuudha. Aadaa Oromoo hatan
قداد أورمو خنو خما چلت تقولي بريد أفدي منين هدو نانا وكبابها أرسي خيسة تركما يدون جالا دوانساني ألابا دادا خنفار آدا سومالي تيتي ديمتين يچو آدا إيسا تيتي آدا أورمو هاتي فوتولي أبا قداك الريو فوتي كتابة سيتر رخايتي آداتي جيتي أمتا آدان ساهتمتو سينان ساهتمتو بيتي ساهتمتو أورمو مالي نقريتشو دان أمني أرد الرد خيستي أرق جئد الرد لفئيساتي جوتون جبوتي خيسة أبتني جبوتي لفئيساتي چوندن because جبوتي بيا سبا سديهيتي سومالي أفر عرب چيدان إنك أمنا الرد خيسة رفاني باساني يجود خچيدان كان كباساني فقود أينو ورد الرد بولچنا جود حتوتا خلقلوتا خانا نجاد كتربان دي مالك أتاني يجود تأورمو سبلفتتان سبني في مالك أن نجيرم أنيوم ما في خورين نجيرم أنيوم ما في تيروهندا I'm so proud to be Oromo توقي ياف إتيم بونا I'm from Oromia عرفوا تانيتي حاجة إسان إلى إلى هدامان تانية جندرة راخيستاني because بولشيتوتا خانا 1 مليون أن أفان تشوفانيف تاكان سيوتو بنجتو يجود أكنا لغا أورومو أكام ستيتيسين جتود واني درة دواخون يو فرماتان أركاني أكا أرزا إلان كيسي جرتو خان كيسينو ديمتي يجود أكا أرى إبدي ورّي غارة غلوخون ورّي كسابة فسادات انديمخون سيرا ربيو جوالين نما بوسو جنديمخون إبدي إسان ديمانين توكو خدير ريداتي قباوي كان كزيلاف قباوي يجود زيلان أرى مال كيس جرانان ناونيسان دير ريدوا أرى أورومو ماينوريتي دا ماجوريتي نوي أمات الدبرخانة ورخانة ميك على قلتني أشوف بسيفتان أورومو ماينوريتي غروداف كوندمينيامي ميك حديتني ميك غرغرتنيف كوندمينيامي جارمه ميك ورا باسبورتي جابوتي كابوف غرغرتن دردا خيستي هتوتا أورومو أبتان لفسيتي في أمبتسي غرغرتني يجود سينا جلامباتن namni biyya fiitiin jaalatu namni eenyummaa isaa kabaju akka dargaggoota gadabursii kanatti lakki magaalaan tun teetii miti teenya heerri ati asi godhatte UNESCO geeffattu injirtu UNESCO silas biyya nama kanna injiru wanni kasi boundary daangaatu jira jechuudha addunyaadhaaf beekam okay Mustafa Agjarii fi Adam Farah ummata baha Oromiyaatiif سمي قدو كرمينالوتو غرغدا جنسايدروت يچود امتا بابيفتوتيف مصطفى اجر اوغادن كللي بولج جالتاتي خكستي اسبوتي في نانامي ايسوتي في درا جدو فيغو وان اما درا اواتي بومبي اولم تتانا ما تدرم من كوغاناتو رئيسامتي إسامتي خدير أواخي اتساتي مليون من قدو أدادا بتجاتوري ما أعرف كنت شفتته هواشي قد أبجو أبان كينيا زياد برين دور أبوتي تينيا هي مثلا قلمان كينيا خناف وقاس غرغرا هوراتيس مليون كودان واندن دي سغوني خرج ديسانيس من قدو تين تجارسوت سومالي ما تجير إسانيس قافا جبانا نمبر فرقون إنجر تسينا يدو كيسول بين جارسون المانا فرانكا لوتي سومان كينيا أتي صور مليون دي دمان كنا جارسو سوماليس خنا تنتور مصطفى أجر جارو وني قدان درت أوانو في غرغرا ولين كبيتانيتي نو في غرغرا دويدا أفان نقوتاني لكي لفتي لفايسا قفايتاني كتاب الرب الريفتان غرغرا نس اسم برتنو في غرغرا من الدباسو دين دونجر
injiru. Shirri keessan isaan qabatanii waan feetan gootanii achi booda isaan eliminate godhuudha miti walitti hin dhiifnu jechuudha. Kanaaf haga warri kun warri ka Adam Allaallee jedhan kun dirree dhawaa keessa jiran dirreen dhawaa nagaan argattu. Kajoollee Oromoo jajjabduu jala deemee qabsiisaa oolu isa ka Oromoo arrabsaa oolu isa magaalaa san keessatti gurbaa dayyuusa durriyyee Kanadaarraa dhaqeechitti arrabsallee ka jecha san jeen isaa fi hogganoota isaaniiti jechuudha. So wanni kun wanni dirree dhawaa yoo sirnaa fi seeratti hin deebine balaan dirree dhawaa keessa bu'u teessu xiqqoon taatu. Balaan eega buute yoo isaan mana isaanii cufa keessaa hidhannoo qaban. Mana isaanii cufa keessaa hidhannoo qaban. Tokko mana isaanii daqiiqaa fattishaa. Ati garuu harka qullaadha jirta. Waa takka hin qabdu jechuudha. Maaliif? Ati warra si raffisuutu jira. Isaan garuu warra baanzila itti dhaqee qopheessuutu jira jechuudha. So dirreen